kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokko ameen. Ifamaa fi tolummaa isaanuuf baay'isee waaqayyo abbaan keenya akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaaf akka ifama isaatti eegee tiksee hanga isaatti kanaatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaamii bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii akkam ooltanii akkam galgaleessanii ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoos kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan ergamoota isaatiin afaan qulqullootaan akkuma galateeffamu qulqulluu kan ta'e maqaan isaa nu birattis guddaa kan galatoomeef kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haadha hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaamii akkasumas qulqulloota ergamoota waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa harmoolii keenya hundumaaf akka kennaa isaaniitti galanni isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan waaqayyoo barumsa keenyaa hundeewwan hojii gaarii kiristaanummaa kan jedhu boqonnaa lammaffaa eegallee kan jirru yeroo ammaa seerota wangeelaa jaan barachaa akka jirru ni beekama. Isaan keessaa kutaa darbee keessatti gara dubartii in ilaaliin laphee keessatti immoo in ejjiin kan jedhu jalqabnee isa kana amma ta'e baranneetudha barumsa keenya kan dhaabbachisne. Seerri wangeelaa kan lammaffaa kun gara dubartiin ilaaliin kan jedhu saala lamaaniif akka dubbatame. In ilaaliin laphee keessattis immoo in hawwiin ilaaluu kan jedhu ija qofaadhaan ilaaluu osoo hin taane ilaaluudhaan hawwuu jechuudha. Shamarran dhiirota ilaaluudhaan hawwuu, dhiironni immoo shamarran ilaaluudhaan hawwuu jechuudha. Isa kanadha kan ibsu. Barumsa kanaan qabxiiwwan muraasa ilaaluudhaaf yaallee turre. Kan jalqabaa mataa keenyaan namaaf gufuu ta'urraa of eeggachuu akka qabnu. Uffata keenyaan, dubbii keenyaan, deemsa keenyaan, barreeffamoota gadi lakkisnu akkasumas footoowwan gadi lakkisnuun namaaf gufuu ta'urraatii of eeggachuu akka qabnu. Kitaabni qulqulluunis immoo namni namaadhaaf gufuu ta'u dhuguma adabbii guddaa akka inni argatu gooftaan keenya wangeela Maatiyoos kan barreesse boqonnaa 18 akkuma yoo ilaalle adabbii guddaa ni qabaachuudha. Kan biraan immoo wantoonni gara ejjaatti nu galchan kanneen akkam akkamiiti sababoota ejjaa jechuudhaan muraasa tarreessineerra. Kan jalqabaa maal jennee turre miidiyaalee hawaasaatti wantoota gadhiifaman isaan kun hundumtu ejjaaf sababa nu ta'u. Kan lammaffaa immoo walitti dhufeenya saala faallaa wajjirraan hin barbaachisne walitti dhufeenya baay'ee guddaa kan ta'e kan hin barbaachisne taasisu kunis immoo ejjaaf karaa akka inni banu. Kan biraan immoo uffata namaa ilaaluudhaan footoowwan namaa ilaaluudhaan kanaan matuma keenyaati mataa keenyatti ejja raawwachuu hawwiidhaan kufuu jechuudha. Isaan kana ilaalleera. Akkasumas immoo mana sirbaaf mana dhugaatii deemuu keessumatti immoo guyyaa har'aa naayit kileeb kanneen jedhaman maqaa kanaaf ejjumaaf jechuudha. Mana sirbaaf mana dhugaatii banamanii jiran kan hundumaa yoo ilaallu kaayyoon isaanii maalidha? Ejjaaf kan banaman. Isaan kun ejjaaf sababa akka isaan ta'anii darbees immoo fiilmiiwwan diraamaawwan jechuudhaan diraamaawwan maqaa adda addaa maqaa babbareedaa qabachuudhaan keessi isaanii garuu ergaa biraa kan qabatan isaan kun ejjaaf sababa ta'uu jenneetu ilaallee turre jechuudha. Guyyaa har'aa immoo kan ilaallu qormaataawwan ejjaa kana akkamitti mo'achuu dandeenya kan jedhu ilaallachuudha guyyaa har'aa. Egaan qormaataawwan ejjaa kana akkamitti mo'achuu dandeenya kan jedhu dhuguma sammuun keenya ni beeka. Kan jalqabaa yeroo ilaallu sammuun keenya ni beeka wanta hundumaa jechuudha. Qormaanni gara ejjaatti nu galchu kamidha? Kamirraatii of eeggachuu qabna? Kanammoo akkamitti mo'achuu dandeenya kan jedhu sammuun keenya wanta beekuudhaaf inni akka jirutti ta'e garuu asitti garuu qabxiiwwan muraasa tarreessuudhaan wal yaadachiisuu qofaadhaaf akka ta'uudhaaf ni ilaallachuudha. Kan jalqabaa miidiyaalee hawaasaa sirnaan fayyadamuudha. Inni kun qormaata ejjaa akka mo'annuudhaaf keessumattuu guyyaa har'aa teekinooloojii jiraan jiraachaa kan jirru nuuf kanarraatii akka bilisa baanuudhaaf qormaata ejjaa akka mo'annuudhaaf dhuguma baay'ee nu fayyada. Jalqaba jiraachuun miidiyaaleen kun dhuguma mataa isaaniitti cubbuun qaban jiraachuun isaanii baay'ee gaariidha. Kunoo sagalee waaqayyoo akka barannuudhaaf nu taasisan bakka adda addaa taa'uudhaan qiddaasa akka dhaggeeffannu bakka adda addaa taa'uudhaan gaabbii akka gallu bakka adda addaa taa'uudhaan kiristaanummaa keenyaan barumsa barannee cimuu akka dandeenyuudhaaf haala nuuf bananiiru. Akkuma kanaas immoo miidhaanii qabu jechuudha. Murteessaan maalidha? Akka itti fayyadamuu keenyaadha. Sirriitti daandii bareedaadhaan kan itti fayyadamnu yoo ta'e sirrii amantaa keenyaan
waaqayyoon gammachiisaa jiraachuu dandeenya. Kanarraa adda garuu yoo fayyadamne hamminaaf yoo fayyadamne immoo lubbuu keenyaaf daandii badisaa qopheessinee foon keenyas immoo akkuma kanaa cubbuudhaan jiraachisuun ni dandeenya jechuudha. Ejja wajjirraan wal qabatee kanneen guyyaa dheengaddaa tarreessine sana fiilmiiwwan adda addaa, footoowwan adda addaa, barreeffamoota waa'ee ejjaadhaaf barreeffaman dubbisuu, ilaaluurraa, dhaggeeffachuurraa isaan kana hundumaarraa yoo of qusanne fedhiin ejjaa keessa keenyatti uumamu ni badaachuudha. Kanarraatu of eeggachuun nurraatu eegamaachuudha. Keessumatti immoo guyyaa har'aa baay'ooliin keenya kan dogongorru diraamaa fokkeessuudhaan maqaan isaa wanta biraa. Diraamaa fokkeessuudhaan barsiisaa kun barumsa qabaa kennaa barumsa akkasii irraa argana jedhamuudhaan keessa isaa garuu ergaa biraa kan qabatee kan jiru. Dhuguma guyyaarraa kanneen dalagaman diraamaa yoo laalle dhiirriif shamarri tokko walitti dhufeenya jaalalaadhaa wajjiraan jira yoo ta'e achi keessa diraamaamtu sunuu inni ilaalamu chaan namootaafis namoonni warreen ilaalanis kanuma barbaaduudhaan warreen dalaganis immoo kanuma kaayoo taasifachuudhaan kan dalagan fakkaatu. Maaliif sun keessa jiru taanaan dhiirriif shamarri jaalalaan jalqaban taanaan kan qaama namaa immoo cubbuudhaaf kan kakaasu haalli uffannaa isaanii haalli isaanii walitti dhufeenyi shamarreef dhiirri diraamaa isa keessatti qaban sun sammuu namaa keessatti sammuu ijoollee keessatti hawwii ejjaa uumaa guddisaa jechuudha. Kanaaf kan hundumaarraatii of eeggachuudhaan diraamaa ilaaluu yoo barbaanne fiilmii ilaaluu yoo barbaanne fiilmiin qulqulloota abboota keenyaa kumaatamni guuteera ilaallee xumuruu kan hin dandeenye jechaadha. Dhimmi maan ilaaluu kan dandeenye. Dhuguma immoo daandii jireenyaatti kan nu galchu fiilmiiwwan kun baay'ee ni jiru. Fiilmii sana ilaaluun ni danda'ama. Diraamaan karaa afuuraa hojjetamus ni jira. Isa kana ilaaluu danda'a waan ta'eedhaaf diraamaawwan jedhamuudhaan karaa biyya lafaa kanneen dalagaman irraa of eeggachuun qaama keenya ejjarraatu baay'ee fageessaa jechuudha hawwii ejjaarraa. Kan lammaffaa immoo eenyu wajjiraan akka taphannuu fi hiriyyaan keenya eenyu akka ta'e sirriitti beekuun nurraatu eegama. Namni hiriyyaadhaaf nu barbaadu maaliidhaaf akka nu barbaadu beekuu jechuudha kun. Maaliif na barbaada namni kun hiriyyummaan isaa maalidha? Sirriima amala kootti tolennaan immoo ana wajjirraan gara fuuldaatti jiraachuufidha moo ejja yeroo murtooteef na duuka raawwachuuf na raawwatee wanta biraatti na galchuufidha moo jenne kana sirriitti beekuu qabna jechuudha. Hiriyyummaa keessatti wantoonni baay'een kanneen dhaman yoo jiraatanis garuu jalqaba namni nu barbaadu kun maalidha? Waa'ee namichaa sirriitti beekuun nurraatu eegamachaadha. Yoo qabaannes immoo akkuma kana hiriyyaan keenya hiriyyaa akka meekkatee sirriitti beekuun namarraa eegama. Keessumatti kan gara faallaatti gaafa hiriyaa saala faallaa gaafa laallu immoo saala faallaa kan ta'e wajjin nama wajjirraan akkasumatti haasaan barbaachisne haasaa sa'aatii xumuru sa'aatii baay'ee kan fudhatu waa tokko maalummaan isaa kan hin beekamne callisneetuma dhaabannee taphachaa kan oollu bilbilleessaa ta'u kan taasisnu kan wal agarru kan wal qunnamnu yoo ta'e kunis ejjaaf daandii guddaa banaachuudha. Warreen bilbilaan taphannoo ta'e qaamni keenya ejjaan akka inni kufu taasisa. Warreen qaamaan wal agarru immoo dabarree unkaan hawwii osoo hin taane qaama keenya irratti illee ejjuma wal qunnamtii sana raawwachuu ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu kanarraati sirriitti of eeggachuun nurraa eegamaa jechuudha. Nuti yoo mataa keenyaan gaarummaa yoo yaadne nama sana nama wajjiraan taphannu sana duukarra nuti hawwii biraan qabnu yoo ta'e illee yaada nama sanaa garuu hin beeknu. Kan keenya qofa beekna nuti. Ani kan koo qofa beeka malee obboleettiin koo maaliif akka isheen wajjiraan taphattu isheen maaliin akka isheen keessa ishee qoramaa jiru ani hin beeku. Isheenis immoo akkuma kanaati. Ani ofii kootii gaarii yoo ta'e isheen gaarii yoo taate isheen dhuguma wanta gaarummaadhaaf yookiin akkasumatti kan wajjiraan taphattu yoo ta'e ana garuu keessa koo maal akka ta'e hin beektu. Kanaafuu keessa namaa beekuu wanta hin danda'amneedhaaf namaaf gufuu ta'uu dandeenya jechaadha. Ofuma keenyaatti gaarummaa qabaannellee. Kanaafuu kanarraatu keessumattuu saala faallaa wajjirraan tapha dheeraa tapha hin barbaachisne taasisuun gara ejjaatti kanneen nama galchan waan ta'inaaf kanarraati of eeggannoo guddaa taasisuun nurraatu eegamaachuudha. Kana yoo dhiisne qorumsa kanallee mo'achuu wanta dandeenyuudhaaf jechuudha. Kan sadeeffaa immoo yeroo hundumaa kadhannaadhaan jabaachuudha. Kadhannaadhaan yeroo hundumaa kun wanta dhaabbatu miti. Yeroo hundumaa kadhannaadhaan jabaachuu jechuudha. Kadhannaan walumaa galatti lubbuun keenya garbummaa hawwiiwwan adda addaa keessaa akka isheen baate waaqa ishee wajjinaan akka isheen gammachuudhaan jiraatu taasisa. Garbummaa hawwiiwwan biyya lafaa, garbummaa ejjaa, garbummaa qabeenyaa, garbummaa manaa konkolaataa, garbummaa bakka aangoo guddaa qabaachuu kana hundumaa keessatti kadhannaan maal taasisa? Bilisa nu baasa. Kanaafuu kadhannaa yeroo hundumaa kan taasisnu ta'e qormaan ejjaa kunis karaa diiyaabiloosii waan nutti dhufuudhaaf diiyaabiloos immoo maal ta'a? Kadhannaadhaan ni mo'ama. Seenaa qulqulloota abbootii keenyaa keessaa haadha keenya tokko eebbishee nurraa buluuti
Immaawus Saaraa kan jedhamu seenaan isaanii barreeffamee ni jira. Akkamidhaa waggaa 14 waggaa 14 guutuudhaaf hafuura ejjaadhaan jechuudha baay'eetti qoramaa kan jiraattedha. Kana booda yeroo kana hundumaa waggoota kana keessatti kadhannaadhaan cimuudhaan gara waaqayyootti dhiyaattee kadhachaa turte. Kana booda waggaa 14ffaatti gaafa xumuraa maal taate? Hafuurri ejjaa kun ishee gadhiisuudhaan jechuudha mo'ame. Amma immoo qaama foonii uffachuudhaan dhufeetu maal isheetiin jedha? Yaa Immaawus Saaraa namoota gaafa itti dubbatu lakki ani si mo'anne kan si mo'ateedha. Kiristoostu si mo'atechuudhaan dubbatte jechaadha gaduuf qabummaa akkasiidhaan. Waggaa 14 cimtee dhaabbattee kadhatte jechuudha. Hafuurri ejjaa kun ammam qormaanni isaa cimuu danda'a? Kunoo akka qulqulloota kanaa jechuudha. Waggaa 14 turuu danda'a. Waggoota meeqaaf ji'oota meeqaaf turuu danda'a. Kana keessatti garuu abdii osoo hin kutin kunoo akka isaan kana dhaabbannee cimnee yeroo hundumaa kan kadhannu yoo ta'e diiyaabiloosiin mo'amaa jechuudha. Kadhannaadha diiyaabiloos kan inni hin jaallanne, sigdetiidha kan inni hin jaallanne waan ta'eedhaaf tsoomiitti daballee sigdetiidhaaf kadhannaadhaan kan taasisnu yoo taane hafuura diiyaabiloosiin hafuura ejjaatiin mo'achuun ni danda'ama jechuudha. Kanaafuu kadhannaan kun laphee qulqulluudhaan kan taasisnu ta'e yeroo hundumaa cimnee kan dhaabbannee kan taasisnu yoo ta'e qormaatota ejjaa kana diiyaabiloos kan gara keenyatti fidu akkasumas immoo keessa keenyaa fedhiiwwan fooniin keenya kanneen nutti kan ka'an jechuudha mo'achuu ni dandeenya jechuudha. Kana fureffaaf kan xumuraan immoo qabsuura abbootii dubbisuudha. Qabsuura abbootii dubbisuu. Qabsuura abbootii jechuun gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Iyyasuus Kiristoos wangeelatti kan inni barsiise qulqulloonni abboonni keenya kan isaan barreessan raawwatamee bakka itti argannudha. Wangeelaan kan baranne sagaleedhaan wangeelatti kan dhageenye jireenya qulqullootaatti immoo maal taane ni agarreechaadha isa dhaggeeffanne sana asitti immoo bakka itti agarre qabsuun abbootii. Dhuguma seeronni gooftaan keenya nuuf kenne hundumtuu kan raawwataman akka isaan ta'an qabsuuronni kun dhugaa ba'u. Namoonni baay'een wangeela yeroo dubbisan seerri kun akkamitti raawwatamuu danda'a hin danda'u jechuudhaan dubbatu. Iji kee mirgaan iji kee yoo tokko yoo si gufachiisa yookiin immoo yoo si kuffise of keessaa baasii gati. Harka kee ofirraa kutii gati kanneen jedhaman kun amantaadhaan cimtanii yoo dhaabattan tulluu kanaan amantaa amma xiqqoo qabaattan tulluu kanaan kayitii buqqee yoo jettan kan jedhamanii barreeffaman kun namoonni baay'ee yeroo baay'ee akkamitti raawwatamu jechuudhaan shakkii ta'uu danda'a. Jireenya qulqulloota abbootii keenyaa gaafa laallu garuu dhuguma wangeelli kun raawwatamee ni arganna. Abboonni keenya gara ejjaatti gaafa dhufnus akkuma keenya nama waan ta'aniidhaaf yeroo adda addaatti ejjaan baay'ee qoramaa turaniiru. Akkasumas immoo karaa namoota adda addaa affeerraan ejjaa isaaniif taasifame kanallee mo'achuu danda'aniiru. Affeerraan ejjaa isaaniif taasifame jechaadha. Guyyaarraa namni qabeenyaa mataasaa baasuudhaan bakka adda addaa deeme qarshii isaa qabeenyaa isaa baay'eetti fixuudhaan cubbuu kana kan raawwatu qulqulloonni abboonni keenya garuu kan akka Yoosef maal taasisaniiru affeerraa ejjaa isaaniif taasifame mo'achuu danda'aniiru. Kanaafuu abboonni kun amma kanaatti kana kaffalanii jechaadha. Ogummaa isaan ittiin qorumsoota akkasii kana mo'atan yeroo laallu nutis immoo akkuma isaanii kana taasisuu akka qabnuudhaaf. Yoo dadhabne immoo maal taasisuu qabna? Maqaa isaaniidhaan yoo kadhannellee gargaarsa waaqayyoon ni arganna waan ta'eedhaaf kana lamaan abdii taasifannee jireenya abbootii keenyaa keessatti barumsa barannu hundumaa keessatti abboonni keenya maal fakkaatu kan jedhu manni kiristaanaa keenya ni barsiiste jechuudha. Kanaaf barumsa keenya waa'ee ejjaa duukas qulqulloonni abboonni keenya baay'een hafuura kana wajjirraan qorumsa kana wajjirraan qabsuura guddaa kanneen taasisaniidhaaf kanneen mo'atan baay'oliin yoo jiraatanis garuu isaan keessaatu muraasa isaanii akka armaan gaditti kan ilaalluudha. Kan jalqabaa Simi'oon isaa qobee hodhu abbaa qulqulluudha. Abbaan kun tulluu kitaaba qulqulluutti kan barreeffamu jalqaba kaasuudhaaf kan yaalle amantaa hangaa hija sanaaf caa'u qabaattan tulluu kanaan kayitii bakka biraatti deemee jettan ni deema kan jedhamee barreeffame abbaan kun raawwataniiru. Tulluun ka'ee jechuudha. Bakkaa bakkatti socho'e jechuudha. Inni kun wanta biraa achi keessa hin gallu garuu kana taasisuudhaaf danda'aniiru. Qorumsa ejjaa wajjiraan wal qabatee maal ture? Caammaa hodhuu kana booda guyyaa tokko dubartiin tokko dhufteetu kopheetti laadhatti kana booda kopheessee hodhee kennaafi jalqaba maal ta'e ni bal'ate itti gaasheen laattu dhiphisee laateef. Kana booda deebitees immoo maal taate immoo dhufte ni dhiphate jechuudhaan itti laatti. Inna andee duba maal taate jalqaba ni dhiphate ni bal'atennaan si dhiphise amma immoo ni dhiphatettee dhufte jedhee gaafanne rakkoo biraa qabdu ta'e natti miti gaafanne ishee gaafatu lakkii ani kana miti ija keetu natti bareede jechuudhaan hafuura ejjaadhaan isa kuffisuudhaaf yaadde. Kana booda
ija koo sitti bareede eeyyeen iji koo sitti bareede kunoo fudhadhachuudhaan ija isaaniitti lilmoo ittiin caamaa hodhaa jiran ija isaaniitti naquudhaan itti waraanuudhaan jechuudha ija isaanii dhangalaasan jechuudha. Kana booda dubartiin kunillee kana gaafa gartu gaabbitee gara gaabbitti deebiteetti. Kanaaf wadabbaan kun haala kanaatiin ejja gara isaaniitti dhufe kana dubartittis fayyisanii mataa isaanis immoo ejjarraatii ooluu danda'an jechaadha. Nama qajeeloo turanii abbaa qulqulluudha. Kanaaf gooftaan keenya kitaabatti maal jedhee dubbateera wangeelaa Maatewos akkuma dubbisnu jechuudha. Iji kee mirgaan yoo si dogongorsiise of keessaa baasii gati jechuudhaan gooftaan keenya kan dubbate kallattii maan gaafa hiikamu abbaan qulqulluun kun abbaan Simi'oon kana raawwachuu danda'anii jechuudha. Kanaafuu seerri wangeelatti raawwatame barreeffame dhuguma kan raawwatame ta'uusaa kan akkasiirraa kanarraatti gaafa laallu ni arganna jechuudha. Kanaafuu abbaan kun ija isaanii lamma baasuu danda'anitti qaama isaanii dabarsanii nama kennuu danda'anitti maal ta'aniiru hafuura ejjaa wajjirraan wal mormaniiru jechuudha. Kanaafuu amma kanaattidha kan isaan hafuura kana mo'achuudhaaf ejja kan isaan mo'achuudhaaf kan taasisan jechuudha. Lubbuu obboleetti isaanis amma kanaatti fayyisaniif jechuudha. Kan lammaffaa abbaa qulqulluu Musee Tsallimidha. Abbaan kun abbaa biyya Itoophiyaati. Jireenya baay'ee ejjaan kan dabarse ejja qofa osoo hin taane cubbuuwwan baay'ee raawwachuudhaan kan dabarse booda garuu gaabbii galee qajeelummaadhaan gadaamii biyya Gibxi keessa jiraachaa kan turedha. Gadaamii keessa yeroo jiraachaa turetti warreen inni dura raawwachaa ture sun cubbuuwwan sun cubbuu kan akka ejjaa kun dhufuudhaan baay'ee isa qoraa turan. Kana booda kadhannaadhaan cimee dhaabbachuudhaan waggoota baay'eedhaaf qabsuure hafuura ejjaa kana akkasumas immoo hawwii ejjaa foonsaa keessaatii itti burqu kana itti dhaga'amu kan hundumaa maal taasiseera mo'achuu danda'eera jechuudha. Kanaafuu kadhannaan akkuma jalqaba kan dhimmaa ho'i Saaraa akkuma kaasan jechuudha. Dhuguma kadhannaan hafuurota diyaabiloos kana akka hafuurota karaa diyaabiloositti dhufan hafuurota ejjaa kana jechuudha. Sirriitti akka ittiin mo'annuudhaaf nu gargaara jechuudha. Kan sadeeffaa immoo abbaa Meertiyaanos kan jedhamanis ni jiru qulqulluudha. Yeroo tokko dubartoonni walitti qabamuudhaan abbaa kana namni dogongorsuun dhibame kaa jechuudhaan osoo xabatanii dubartiin tokko maal jetti ani dogongorsuun danda'achuudhaan dubbatte. Kana booda abbaan kun gaafa isaan gara mana isaaniitti galan halkan shittoo ishee qabatteetu deemtee manatti rukkutte keessummaadhaan agarcha jechuudhaan dubbatti. Kana booda abbaan Meertiyaanos sagalee shamarraa ta'uu ishee gaafa dhaga'u baay'ee gaddee lakki yoon jedhe uumaan koo gaafa dhufu keessummaa ta'e gaafa dhufe nan simannee naan jedha. Yoon galche immoo hafuura ejjaan kufuu danda'achuudha jaalani. Kana booda gooftaan koo natti gaddurra galcheeman ofii koo wajjirraan qaabsuurachuudhaan dubartittii gara manaatti galchan. Kana booda dubartiin kun kaayyoon ishee maal ture ejjaan guffisuudhaaf wanta dhufteedhaaf shittoo ishee baafuudhaan ofitti biiftee mana keessa gaafa isheen urgeessitu abbaan kun maal taasisu urgaa shittoo kanaatiin ejja raawwachuu korachuudhaan abiddarra maal taasisu miila isaanii abiddarra kaa'uudhaan miilli isaanii abiddaan maal ta'e waadameechuudhaan ajaadhaan manni isaa amma guututti kan taasiseera jechuudha. Kana booda gaafa jaatiin guutuu maal taate achi keessa kan jiru sun fooliinsaa maal ta'e jijjiirame jechuudha. Kana dubartittiin maal jettee haa ciisnu gaafa isheen jettu abidda kanarraa ciisnu kaa guyyaa har'aa yoo ciisne abidda isa booda immoo akkamitti ciisu afuu dandeenya jechuudhaan ishee barsiise. Kana booda isheen illee kana agartee gaabbiidhaan gaafa isheen gaabbitu gaabbii galtee mana isaa ba'atta isa sana dhiisee fi isheedhaaf isheen achumatti monoksottee achitti haftee inni immoo gara gadaamii biraa deemee akkasitti qulqullummaadhaan qajeelummaadhaan ejja manatti isaa dhufe jechuudha. Akkasitti mo'achuu danda'eera jechuudha. Manatti kan dhufe jechuudha. Manatti ejjaaf qophaa'ee kan dhufe qorumsa kan isaaf affeeramee dhufe miila isaa abiddarra kaa'uudhaan amma kanaatti qabsuura kana raawwachuudhaan darbanii jechuudha abboonni keenya. Kanaafuu kan hundumaa mo'achuun ni danda'amaadha. Mo'achuun akka danda'amu karaa kamiin kan dhufu mo'achuun akka danda'amu jireenya qulqulloota abbootii keenya irraati ni baranna. Kan xumuraa immoo qulqulluu Efreemidha. Qulqulluun Efreem guyyaa tokko bakka biraa barsiisee deemaa osoo jiru dubartiin tokko bakka namoonni hin jiretti dhaabbattee isa eeguudhaan maal jetti ejjaan isa gaafatti kana booda na hordofi jedheetu ishee qabate isa wajjirraan deemtee gaafa isheen gara magaalaatti gaafa ba'an namoonni baay'een bakka jiranitti maal jedha kottu amma asitti wanta barbaaddaa raawwannu jechuudhaan isheetti dubbata. Kana booda maal jetti akkamitti bakka namoonni kun hundumtuu nu arganitti akkamitti cubbuu akkasii raawwannachuudhaan dubbatti. Kana booda maal jedhe namoota kana kan sodaannu yoo ta'e immoo abbaa bara baraa kan ta'e waaqayyoon bakka hundumaatti kan nu argu isa immoo ammam sodaachuun nurraa eegamaa jechuudhaan ishee barsiise jechuudha.
kana booda isheenis ejja isheerraa deebiteetti innis immoo akka kanaatiin affeerraa ejjaa mo'achuu dandeera jechuudha. Kanaafuu karaa kamiin kan nutti dhufu hundumaa jireenya qulqulloota abbootii keenyaa yoo laalle cubbuu hawwiiwwan ejjaa kana akkasumas karaa namaaf karaa diiyaabiloos kanneen nuuf dhiyaatan kana mo'achuun ni danda'ama jechuudha. Ni danda'ama. Walumaa galatti kakuu haaraa keessatti egaa hawwiin ejjaa namni keessa keenyaan kan hawwiin yoo ta'e ammuma raawwannetti ammuma ejja walqunnamti saalaa akka raawwannetti wanta lakkaa'amuudhaaf hawwii kanarraati of eeggachuu qabna jechuudha. Kana raawwannachuun immoo qulqulluu kan ta'e mana qulqullummaa Waaqayyoo qaama keenyatti cubbuu raawwachuu waan ta'eedhaaf namni ejja raawwatu akkuma kutaawwan darban keessatti raawwanne jalqaba mataasaa lammaffaa obboleetti isaa yookiin obboleessa isaa sadaffaa immoo Waaqayyootti maal taasisaa cubbuu raawwate jechuudha. Kun immoo adabbii guddaatti kan nama galchu waan ta'eef kana hundumaa beeknee yeroo hundumaa qormaata kana mo'achuudhaaf kanneen guyyaadhaa tarreessine kana hundumaadhaan cimnee dhaabbachuutu nurraatu eegama jechuudha. Kutaattaanuun seerota wangeelaa 6 keessaa sadaffaa kan ta'e haadha manaa kee sababa ejjaa malee hin hiikin kan jedhuun kan deebinu kan ta'u kanarraa asumarratti nu haa ga'u abbaa sagalichaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galannii fi ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.